Galatooma asham alaamanni isaa namni xinnaa guddaa jaarsaaf jaartii kabajamtoota daawwattoota kennaa televiziyoona faana daawwachaa jirtan qophichi Riittaa shoodha. Har'as gama ogummaa cinematographiidhaan dargaggoo tokko isiniif affeeree jira. Kaameraawwan jiruuf jireenya isaa keessatti itti hojjechaa ture hundasaa istiidiyootti fidee dhufee isa wajjin muuxannoo waliin qoonna hanga xumura sagantaa kennaa nu faana tura. Riittaa shoo televiziyoona faanaatti. Guddinaa fi coomsa dinagdee biyya tokkoof investimentiin dhuunfaa fi mootummaa iddoo olaanaa qaba. Koomishiniin investimentii Oromiyaa bara kana haala mijataa naannichi qabu adda baasuun abbootii qabeenyaa 4,300 ol kaapitaala birrii biliyoona 83 ol galmeessisan simateera. Humna guutuun hojiitti yeroo galanis lammiilee 300 ol ta'aniif carraa hojii ni banu jedhamee eegamaa jira. Kana milkeessuufis hordoffii fi deeggarsi barbaachisaa ta'e itti dhiyeenyaan kennamaa jira. Xiyyeeffannoo addaatiin ammoo piroojektota investimentii oomishaalee ala ergee fi alaa galan akkasumas agro processingii, manufacturingii, horticulturii fi turizimiif dursa kennee hojjechaa jira. Paarkii industirii qonna qindaa bulbulaattiin abbootiin qabeenyaa biyya alaaf keessaa seenuun akka hojjettan koomishinichi waamicha isaa dhiyeessa. Koomishinii investimentii Oromiyaa. Madda jalqaba ilmaan namaa Afrikaa. Faayamtuu faayamaadhuma Afrikaa. Kuusaa albuudota uumamaa Afrikaa. Eebuu baaftaa akkasii dhandhame hundumaa. Bishaan Afrikaa, bishaan Afrikaa, bishaan Afrikaa. Bishaan Afrikaa yeroon kan Afrikaati. Abbaa taayitaa saayinsii, teekinooloojii fi quunnamtii odeeffannoo Oromiyaa. Hojii dameelee garaagaraa argannoowwan teekinooloojii fi saayinsii biyya keessaaf alaatiin deeggaruun misooma biyyaa ariifachiisaa jira. Qorannoo fi qo'annoo misooma dhaabbilee garaagaraa gaggeessaa jira. Misooma teekinooloojii, moosaajii fi appilikeeshinoota garaagaraa hojjechuun misoomaaf oolchaa jira. Amma immoo piroojeektiiwwan daataa seentar naannichaa bifa madaaluun piroojeektii Oromiyaa dijitaalessuu fi piroojeektii kaaffee saayinsii xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa jira. Kana malees teekinooloojiiwwan garaagaraa biyya keessaaf alaa barbaadee madaqsuun jiruuf jireenya hawaasa naannichaa akka fooyya'u hojiilee gurguddaa hojjeteera, hojjechaas jira. Abbaa taayitaa saayinsii, teekinooloojii fi quunnamtii odeeffannoo Oromiyaa. Ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Riittaa shoo televiziyoona faanaatiin daawwachaa jirtan. Ispoonsaroota keenya abbaa taayitaa saayinsii, teekinooloojii, quunnamtii fi odeeffannoo Oromiyaa, bishaan Afrikaa fi koomishinii investimentii Oromiyaa guddaa galateeffannaa. Baga nagaan dhufte. Kaameeraa kana hundarra ookannaa gurgurtaa ookan seenaadhuma isaanii tokkoon isaa ni kaafna. Jalqaba garuu har'a akka ajaa'ibaa soofna waan ta'eef chiirsiyaa jenna. Kaameeraa eeggadhu. Feenet. Adaamaa fi naannoo Adaamaa kana namoota baay'ee yookaan jaarsaaf jaartii hedduu isaanii walitti fiddeetta. Maqaa guddaa qabdaa sooshaal miidiyaawwan garaagaraa irratti illee Feenet Piicharz akka ajaa'ibaatitti beekamtii guddaa qabda. Seenaadhuma keellee dargaggoota hedduudhaaf fakkeenya ni ta'a jennee waa yaadneef si dhiyeessine. Waan ajaa'ibaa kanan dhagaye tokko isaan osoo jalqabee natti tola. Cidha isaa erga hojjetteef booda torbanitti namichi bilbilee Feenet eessatti istiidiyoon jira. Mee qophaa'ii waa waraabdutu jira siin jee jedhan. Maal cidha kee bare torban 3 moo torban 4 erga waraabne maal waraabnaa cidha obboleessa keetii tennaani miti anumatu hiikuudhaaf deemu waan ta'eef isa si waraabdaa. Kana qofaa miti gara naqamteetti sababni itti deemte baay'ee tokko hedduu keenyaaf barumsa guddaa ni ta'a. Dargaggummaa hojii fi jaalalli
keessumattuu hojiin kun keenya kun xiyyeeffannaa guddaa barbaada. Sirriidha. Maaliif gara Naqamteetti deemtee hoolataa kaatee? Hojjetii na baasa. Akkuma maali? Tole garuu haga ammaatti kan maaliif akka hin deeme eenyumattuu hin beeku. Haraka akka hojjetiitti na baasa. Abawu. Hoolataan ture hoolatarraa ergan jaalalleen qaba ture. Jaalalleen kan mana barumsaa ogguma walii barannu achumatti eegalle. Ishiin intala Naqamteeti? No ejeree. Ejeree maal gootee gara dakaa akkatti buute? Yuunivarsiitii barattee gaafa fixxu hojiidhaan Naqamteetti galte. Naqamteetti gaafa galtu deemes nan deemaas hin jetne ishiin sodaatteettidha. Akkamiin akka gargar baanu tokko hojiidha. Hojii dhiisuus anas dhiisuus wanti asumaan deemte. Gaafas waa dhaga'een achi jiraachuu ishii dhaga'ee ogummaa kana Naqamteetti hojjechuuf gale. Ajaa'iba! Hojiidhaaf osoo hin ta'e wanta ishee argachuudhaaf istiidiyoo bante achi deemte. Ishee barbaadan. Which is great. Maaliif seete aarsaan jaalalaaf kennite kun kabaja guddaa. Maaliif har'a isheedhuma wajjin iddoon isin geessan illee akka bu'uuraatti hin kaa'u waan ta'eef hoolataa istiidiyoo cuftee akka nama hojii hojjetu ishii barbaacha deemtee osoo hin beeksisin Naqamteetti istiidiyoo bante. Ishii barbaadu jalqabde ergasii. Ishii barbaadee baay'een turre iddoon ani teegalees baay'ee gas dhugaa waan qabu waan ta'eef ani hojiidhaaf dhimma hin qabu ishuman barbaada. Amman guduufadhee achi dhaqeen gaafa hagam fixutti ishuma barbaadan deemaa kaameeraa koo fannifadheeti nan deemaa kun kaameeraa sakataan ture jechuudha. Sana booda ishiinis iddoo biraa gara Jimmaa deemte natti fakkaata. Ammas jijjiiramte? Jijjiiramee osoo hin ta'in leenjii waliif deemte natti fakkaata. Maarree istiidiyoo ammas buqqiftee gara Jimmaa deemte? Kutadheen galee. Kutadheetuman galee dhufeen Adaamaan galee. Adaamaa galte? Gaafa Adaamaa galuu kana booddee jiruu gaarii Feenet isa gaarii isa haaraa uumuuf yaale naaf mijaa'eeraa yaalee hojii itti galee hojii malee nama iyyuu hin beeku. Seenaa kana garuu akka fiilmii Hindiina jalaan goone. Dhumni isaa garuu intaluma isa wajjin jirtaami? Sitti nama dhooba. Ayyee. Sana booddee maal ta'e ture mana suuraas banadhe asitti hojiin koo mishaa ta'ee hojii. Akka ajaa'ibaa deemtee. Hojii gaarii hojjechuu eegale. Sana booddee waggaa 6 eeggan guutee booddee kan Naqamtee deebi'ee waggaa 6tti. Gaafan bilbila san maaltu akka na kaase hin beekne. Bilbila siin jee qalbiin? Bilbila tuqe. Tuqnaan heeloo naan jette. Waggaa 6 wal nagarree bittaa. Waan ajaa'ibaati. Sana booda Finfinneetti deebi'ee dhufe naan jette. Finfinnee dhuftee siin? Finfinnee dhufe achi galee. Amma istiidiyoo buqqisanii gara Finfinnee deemuun hin jiru. Finfinneen dhiyoodha. Deddeebi'uu wayyaadha. Istiidiyoon amma ijaartee akka buqqa'ootti miti? Gargar baanee waggaa 6 booddee Finfinnee dhuftee Finfinneetti wal agarree ergasii waan hundaayyuu sirreessine waan bilook ta'es balleessine sana booddee wal fuunee. Waan ajaa'iba! Daa'ima soorata nama. Waan ofii. Baay'ee ajaa'iba! Seenaa bareedaadha. Ishiin illee bilbila kee kaasuu ishiitiif galata qabdi galatoomii jennaani. Mudannoodhuma Naqamteetti ta'e tokkotu suuraa ministirii carraa kaasuu argattee mana barumsaa hunda erga suuraa kana kaaftee booda Finfinnee dhiqsiisuudhaaf gaafa dhuftu suuraan nama tokko hin jiru. Maal jennaan gubatee jettee maaltu gubate namni hin gubataa? Seenaan kun seenaa dhugaadha moo seenaa nama biraati? Dhugaas ta'uu danda'a. Maal ta'e gaaffiinsi gaafadha amma atuyyuu kana dura wagguu ijoollummaa keetii lidasiis haa ta'u gaafa guyyaa dhaloota keessaa ta'u ministirumaafis haa ta'u mee mana suuraa dhattee gaafattee oonan jinuuffatta. Yoon ammoo si jala akkasuma gubate si jala inni. Wanti isaa maal ta'e ogguusaan gaayi teeknooloojiin ammayyaa hin jiru. Suuronni ittiin ka'ani kana kanaan kaana. Kun immoo maal ta'e gaafa bantee fakkeenyaaf kaameeraa yoo jiru keessaa isa kana. Ani kaameraawwan kana hunda teechisuu keetiifuu galata guddaa qabda. Uummanni akka laalu barbaadeen. Osoo kaasaa jirtuuti
osoo kaasaa jirtuuti maaltu dhufa seete fiilmiin as keessa gala fiilmiidhaan qofa miimooriidhaanii miti kan hojjetu gaafas maal goota taasas jalaa banamuu danda'a kuni baname jennaan fiilmii iddoo itti galu suni kuni baname jennaan suuroon sadeen arfan tokko qilleessitti seena. Qilleen ifa argata waan ta'eef hundumaayyuu Hin gurraachasantu gubateedha. Kana booddee maal gaafa gurraachisiistu develop gaafa gootu hin gurraachu fakkiin kee irra hin jiru. Kanaafuu inni gubate jennaan. Mana suuraa tokkootitti akka hiriyaa kiyya waliin deeme abbaan suuraa kaasu laalee maqaa keenya laalee maal jedhee hiriyaa kiyyaan gubattee ta'een. Bakka man gubadhe. Suuraatu gubate. Kana caalaa immoo inni guddaan wanti na ajaa'ibu wanti na mudate maal ta'e hoolotatti cidhan hojjedha. Namichi irree xiqqoo ishii nama sodaachisaa wayiiti. Misirrichi. Misirrichi nama sodaachisaa baay'ee sodaanna. Finfinneedhaa fuudha. Gaafas maal godhee fiilmii lamaan na gaafate walii gallisaa. Gaafa fiilmii lamaan tole jennee waliin deemne. Fiilmiin ani baadheen kaleessa ittiin hojjechaa oole. Fiilmii san keessa kaartoonii keessaa baateetu man os jedheetti galche. Kan kalees kaasaa oole. Cidha namichaas walumaa galatti irratti dabra. Hin qabata garuu alla. Hin qabata garuu suuraan lamaan walirratti maxxana. Gaafa gurraachisiisee jettu. Kun eessaa dhufee bira qabatee kun eessaa ta'e. Maal goota kana? Maal goota irra deebisaa kaasaa hin jiru? Irra deebuun hin jiru. Jaarsummaa itti waamee akkas. Inni guddaa suni kan ministirii rakkinan qabu. Deebi'anii kaa'u. Kun cidha agarna jechuun. Cidha irratti ani maalan tanaan duras dubbadhee ta'uu mala. Misirichi gaafa bahu hoolaa karreetti falatee baha. Kaameraa lama ta'anitu jenna. Hiriyaa kiyyaan kana shuutii kana qabi. Ani waan misiritti hojii wal qabatee jiru nan qabaadheen deeme. Mucichi gidduutti sababa hin taane maal akka ta'e hin beeku shumeedhee dhaabateera. Anani waraabi jedheen kaameraadhaan inni ijaan waraaba. Amma maqaa waamee qabattee maal gaafa hoolaan qalamee falamu. Hoolaan biraa fidan bakka hin qabanne. Manni achi keessa jiru hunda mucaan tasaa yookaan osoo yaadinni akka godhe waan beekaniif kolfaan du'anii muudannoo kasiiniin sun harka darbe jechuudha. Of eeggannoo guddaa barbaadu ogummaan keenya kun. Cidha irratti namni qophiisaa seeraan qopheesseetu waan waggaa guutuutti dhama waan ta'eef kana seeraan hojjechuu qabdaa tokko isa kana ogeessa jiraniif hundaayyuu isa kana gorsa. Miimoorii irratti cidha waraabdee miimoorii irraa haala vaayirasiinis ta'e tasa akka waliigalaatti haalli itti badu hin jiru. Ammallee cidha namoonni waan sodaataniif HD kaameraa duriitiin kaaseettiidhaan kan waraaban hin jiru. Al tokko waan durii sunillee bareedaa haalli itti ta'u hin jira jechuufan. Maal hubatte kanarratti? Kanarratti of eeggannoodha wanta guddaan. Kanaanis saniinis waraabuus warreen. Kunis riiskii qaba. Kanaafuu gaafa cidha waraaban cidhas ta'e sagantaa kamuu gaafa waraabamu kaameraa HD kaaseettii fudhatu fi miimoorii fudhatu kanaan lamaan waraabuutu wayyamoo maanni fallisaa? Fallisaa of eeggannoo uummataa keetti fudhattu waraabda. Akkuma galteen ardiiskii qopheessita 2-3 qopheessuu qabda. Malee teekinooloojiin kun dhufee jira jedhanii kanaan qofa abdachuunis hin ta'u kun immoo moofa'ee jira jedhanii gatuunis hin barbaachisu. Jalqaba irratti suuraan ati kaameraan as keessa suuraa itti kaaftee jira eessatti kaafte? Jalqaba kanan kaasee mana barumsaa bosona suubaa keessa bosonni suubaa baay'ee ajaa'ibaadha. Achi keessatti ni galee zeenitii. Zeenitii? Zeenitiin qibaatidha moo? Kaameraa zeenitii. Ajaa'iba. Inni ulfaatti garuu daawwattoonni isaa achumaan akka ilaalaniif akka qabdu barbaada. Ulfaatina qaba. Kun akkas gooteetu. Kun dhugumaa akka nama suuraa kaatee. Sana booddee mee kolfeettaan kolfe. Kana booddee kolfuu keetii fi ija jinuuffachuu keetiif eegdee kaasta malee kaameroota kanaan gubachuunis hin dhufa. Jinuuffannaan gubateennaa. Akkaataatti yaaddee fi bakki amma itti jirtu kun galma sii geeraa bakka yaadde geesseetta ogummaa kanaan? Ogummaa kanaan akka ta'etti bakka geera. Garuu kanan yaadu baay'eedha ogummaa kanaan ammas.
keessa koo jira. Hin baane. Teknooloojiiwwan amma jiran jedhaman baay'een isaanii akka jiru si harkaa akka jiru nan beeka. Galata guddaa kanasiif gashuu barbaadu kun seenadha. Istiidiyoon kee gara fuulduraatti istiidiyoo daawwatamuudha. Ijoollee ogummaa kanaan barachaa jiran kolleejiiwwan garaagaraa banamanii jiru. Oromiyaa Aart Institute kaasuun danda'ama akka biyyaatti artiist ijoollee Oromoo baay'ee horachaa akka jiru. Namni ogummaa kana keessa seenu jara kana beekuu qaba jedhee yaada. Maaliif jalqaba bu'uura isaa qabachuun barbaachisaadha jedhee waan yaaduuf. Dargaggummaa keessatti adeemsi ati bakka amma jirtu kanatti gahuudhaaf istiidiyoo guddaa ta'e akka qabdu nan beeka. Ogeessota hedduudhaaf carraa hojii akka bantee nan beeka. Jireenya milkii keessa akka jiru maatiidhaanis ogummaa kanaan waan jiraatu sin fakkaatu hin beekta waan ta'eef. Bifa bareedaan jirta. Ammallee istiidiyoowwan lakkoofsa 2-3 akka babal'ifachaa jirtu nan beeka. Maaliin bu'aa bayinaatti dabarsite akka dargaggoo tokkootitti? Bu'aa bayin akkuma sitti yookaan ogummaa kanatti ergan galee booddee maatii gallakkiseetu man bahe gaafa maallaqa argachuu eegalu maatii kiyyas ofiis gargaaruuf dirqaman bahe. Maaliif gama tokkoon rakkina gama tokkoon hawwiidha. Lamaantu bakka tokkotti dhufe. Kanaaf akka tasaa ta'ee naa milkaa'eera. Maatii koos obboleewwan koo nagadi jiran 5 tokko barumsaan iddoo guddaa naa gahatee jiranii. Harmee kootis ammaa rakkina san keessaa baanee amma ta'ee waan guddaarra ga'aniiru waan ta'eef. Barsiisaa maatii gargaaruu ijoollee quxisuuwwan kee barsiisuu ogummaa kanaan waan xiqqaa miti waan ta'eef maatii keellee itti jiraachisuun kee waan guddaadha. Namoota hedduudhaaf poozitiif akka taate nan beeka. Nama hin gargaartaa. Namni rakkate ogummaa kana keessatti namni rakkate jedhee gaafa sitti dhufu waan qabdu hunda hin kennita. Maallaqa qofaan namni hin jiraatu. Waan ati qabdu qofaaf hin jiraatu. Meeshaa kana hunda haga barbaadde qabaadhu. Nama wajjin hariiroo gaarii waan qabdu kennitee namarraa kan hin fudhanne taanaan faayidaa waan takka hin qabu. Marsaa lammaffaatti boqonnaa fudhannee gaafa deebinu amalli kee ija xiinsammuutiin maal fakkaata ka jedhu gaaffilee 4 siin gaafadhaa isaaf deebinaa kennita. Kabajamtoota daawwattoota keenya ceesiftuu booda gaafa walitti deebinu marsaa lammaffaadhaan sin eegna erguun naqina Riitaa Shoo televezyiina Faanaatiin daawwachaa jirtan. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Riitaa Shoo televezyiina Faanaatiin daawwachaa jirtan. Ispoonsaroota keenya abbaa taayitaa saayinsii teekinooloojii qunnamtii fi odeeffannoo Oromiyaa bishaan Afrikaa fi Koomishinii Investimentii Oromiyaa guddaa galateeffanna. Hayyee Feenet amalli kee ija xiinsammuutiin maal fakkaata? Xiinsammuu biizinesiitiin maal fakkaata ka jedhu osoo ogummaa kanaan milkaa'uu baatte ogummaa akkamiitu siif ta'a ka jedhu maqaan kee faadhaan jalqaba waan ta'eef namoonni faadhaan jalqaban amala akka kamii qabu kan jedhu ni ilaallu waan ta'eef lakkoofsa tokko haga 10 lakkoofsa jaalattu natti himi. 8. Arjaa. Arjaa jechuun arjoomuudha kaa'aman. In arjoomta. Waan ta'eef kanarratti namni waa qabee osoo qabaadhu nama rakkatu arjoomuun waanuma jiru wanta waliin qoodattee darbuudha. Amala akkasiin kennita waan qabdudha. Wanta nan hin jaalanne immoo maalidha? Namni osoo hojjechuu danda'u, osoo waa kaasee hojjechuu danda'u, waa argachuu danda'u kan keetiin nan jiraadha jennaan inni najjeesse hin danda'u. Rakkannaan garuu rakkina sanii tokko sin gorsaa garamiin akka rakkina san keessaa baatu. Inni lammaffaa waan qabuun si gargaara. Lakkoofsa carraa lammaffaa. 5. Namni akka hin taaneen isaan hubata. Gaafa sitti dhiyaatu garuu faallaa kee argatee nama gaarii taatee si argata. Na qunnameera wanta akkasii. In callifta waan ta'eef yeroo baay'eenis nan beeka. Namoota siiriyees jedhaman keessatti ramadamta dhugaan itti mijetti. Garuu
Sireessummaan kee hammeenyoo wajjin waliin qabatu. Namni gaafa sitti dhiyaatu waan ajaa'ibaati. Namatti tolta. Rita thank you kana nama baay'eetu naan jedha waan ta'eef waan miidiyaa irratti naa dhiyeessiteef thank you siin jedha maaliif namni hin kooraa naan jedhu. Moonaan sireessidha namatti hin tolu garuu gaafa dhufeetii walii galtee gaafa goona akkasuma wal haasaa garaagaraa haasofnu waa kanatti si yaadne ati nama akkanaati dogongoreera naan jedha. Amala sirriitti. Okay. Gaaffiilee biizinasii ammootu lama si gaafadha. Lakkoofsa tokko hanga 10 ammas hin jiru lama na waame. Lama moo? Hojjetaa qulqullinaa. Qulqullina magaalaa qulqullina dhuunfaa. Wanta jiru hojiin hunduu qulqullina akka qabaatu hin barbaadu. Maaliif mana sarii, mana sidiqii, naannoos qulqulleessi. Wanti hojjettu sun garuu qulqullina qabaachuu ummataaf tajaajiltee ummanni sun qulqullina sanatti tajaajilamuu qaba jedhee yaada. By the way, biizinasii akka idil addunyaatti top 10 biizinasii aayidiyaa jedhamanii warreen aayidiyaalistoonni biyya alaatti qo'annaadhaan bira gahanidha. Qulqulleessitu gaafa jedhamu namni waanuma akka biyya keenyatti baratamaadha. Qoshashaa kootu maaloo jedhee akkaataa namni itti waamuun jira. Biizinasiin kun garuu seeraan kan itti hojjetame yoo ta'e biizinasii ajaa'ibaati. Tokko konkolaataan bitattaa. Lammaffaa uffata keen sirreessitaa. Kana keessatti biizinasii argattu caalaa mootu gammachuu sammuu. Akkuma jette qulqullina waa hunda dursa. Bakki itti hojjettullee qulqullina kan hin qabaanne taana sammuu kee waa yaaduu hin danda'u. Carra lammaffaa. Barsiisaa intarneetaa yookaan intarneetaan barsiisuu. Kanarratti osoo bobbaatee akka milkooftu carraan geessi mul'isa. Maarree kun hojjechuudhaaf fakkeenyaaf kaameraan teeknooloojii adda addaatu dhufe isaan binnee yoomiyyuu barannee miti kan binnu intarneetuma irratti ilaalla. Isa argachuudhaaf sooluuf godhuudhaaf guyyaa guutuu intarneetirra gaafa haadha manaa koo waliin wal lolu hin jira. Ati moobaayilii kana qabattee gaafa moobaayilii kun harkaa fuutee darbatteetu jira. Waan ajaa'ibaati. Maaliif haganaan meeshaa tokko bitee bitti amma beektutu kun hunda bira jira biyya keessatti maaliif waa kana sirriitti qaamni barsiisullee hin jiru. Jalqaba kaasee jira ammaan tana jalqabamee jira waan ta'eef. So internet teacher osoo ta'e internetaan biyya alaatti beekamaadhaan beekta. Interneetiidhaan barsiisonni hedduu jiruuf jireenya isaanii itti gaggeessu. Biizinasii ajaa'ibaa ta'e qo'attootaan lafa taa'ee jira waan ta'eef kanaanillee waa biizinasii osoo yaalte milkooftaa jedhee xiinsammuu saayikooloojii carraasitee jira itti deemi. Hayyee. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa ceesiftuu booda gaafa walitti deebinu marsaa sadaffaa mallattoodhaan ibsuu isaan isin eegna. Erguun naqinaa. Guddinaa fi coomsa dinagdee biyya tokkoof investimentiin dhuunfaa fi mootummaa iddoo olaanaa qaba. Koomishiniin investimentii Oromiyaa bara kana haala mijataa naannichi qabu adda baasuun abbootii qabeenyaa 4,300 ol kaapitaala birrii biliyoona 83 ol galmeessisan simateera. Humna guutuun hojiitti yeroo galanis lammiilee 300 ol ta'aniif carraa hojii ni banu jedhamee eegamaa jira. Kana milkeessuufis hordoffii fi deeggarsi barbaachisaa ta'e itti dhiyeenyaan kennamaa jira. Xiyyeeffannoo addaatiin ammoo piroojektota investimentii oomishaalee ala ergee fi alaa galan akkasumas agro processingii manufacturingii horticulturii fi turizimiif dursa kennee hojjechaa jira. Paarkii industirii qonna qindaa bulbulaattiin abbootiin qabeenyaa biyya alaaf keessaa seenuun akka hojjettan koomishinichi waamicha isaa dhiyeessa. Koomishinii investimentii Oromiyaa. Madda jalqaba ilmaan namaa Afrikaa. Faayamtuu faaya maadhuma Afrikaa. Kuusaa albuudota uumamaa Afrikaa. Eebuu baaftaa akkasii dhadhame hundumaa. Bishaan Afrikaa. Bishaan Afrikaa. Bishaan Afrikaa. Bishaan Afrikaa. Yeroon kan Afrikaati.
Abbaa Taayitaa Saayinsii, Teekinooloojii fi Quunnamtii Odeeffannoo Oromiyaa. Hojii dameelee garaagaraa argannoowwan teekinooloojii fi saayinsii biyya keessaaf alaatiin deeggaruun misooma biyyaa ariifachiisaa jira. Qorannoo fi qo'annoo misooma dhaabbilee garaagaraa gaggeessaa jira. Misooma teekinooloojii, moosaajii fi appilikeeshinoota garaagaraa hojjechuun misoomaaf oolchaa jira. Amma immoo piroojeektiiwwan daataa seentar naannichaa bifa madaaluun piroojeektii Oromiyaa dijitaalessuu fi piroojeektii kaaffee saayinsii xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa jira. Kana malees teekinooloojiiwwan garaagaraa biyya keessaaf alaa barbaadee madaqsuun jiruuf jireenya hawaasa naannichaa akka fooyya'u hojiilee gurguddaa hojjeteera, hojjechaas jira. Abbaa Taayitaa Saayinsii, Teekinooloojii fi Quunnamtii Odeeffannoo Oromiyaa. Kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiina Faanaatti Riittaa shoo daawwachaa jirtan ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Ispoonsaroota keenya Abbaa Taayitaa Saayinsii, Teekinooloojii, Quunnamtii fi Odeeffannoo Oromiyaa, Bishaan Afrikaa fi Koomishinii Investimentii Oromiyaa guddaa galateeffannaa. Feenet seera jiru gidduutti sitti mee jira waan ta'eef irra hin deebi'u. Akkasumatti naa qabda. Eewwa. Suuraa jalqabaan agarsiisi. Kaameraadhaaf illee kana. Taphata sirba Alii Birra. Heerumsa sii kennuudhaaf gara jaartiin kee jalqabatti badde ka jirudha. Okay, Wallaggarraa Geetaachoo. Geetaachoo ammayyaa keessatti fudhadhaan irra caalaa. Kanaaf malee umurii keenyatti hin beeka. Carraa itti aanu. Okay, Persiyaanti naannoo. Eenyu? Isa durii moo Nagaasu. Alamayyoo Tumsaa. Carraa itti aanu. Kaamera. Suuraa kaasu. Nama suuraa kaasu. Anaga. Oh, filmii moo? Filmii suuraa itti ka'u. Waa fini. Waa. Suuraa isa xumuraa. Taane kana. Abbaangoo naannoo Wallaggarra bulchaa ture. Eenyu? Kumsaa Morodaa. Kumsaa Morodaa. Waa. Bu'aa bahii hedduu keessa dabarsitee seenaa baay'ee bareedaa ta'e kaafnee jirra. Namoota hedduu qacartee jechiisaa jirta. Akka dargaggeessa tokkotti waan itti kaateef waan itti geesse kuniif barumsa ni ta'a jennee waa yaanneef ogummaa kanaan akka fakkeenyaatti si dhiyeessinee jirra. Dhumarratti mee ogeessota lafaa dhufan ogummaa kanaan warreen milkaa'uu barbaadaniif ergaa naatti dabarsitu maali? Duraan dursee namootni naaf feeruu keessaniif guddaa galatoomadha. Akkanumatti aartiin Oromoo akka jajjabaattu baay'ee itti dhadhamaatii jirtanii kana guddaa jabaadhaa ammas itti dhamaa isiniin jedha. Galatoomne. Warra lafaa dhufan kanaaf ogummaan kun hin tuqamne. Oromaayyuu hin tuqamne jechuu danda'a. Kanaaf warra darbeerraa akkamiin akka hojjetamuu seenaa sirriitti gaafatanii ammayyaa qofa osoo hin ta'in kan durii maal fakkaata jedhanii isa waliin wal simsiisanii ammayyeessanii akka hojjetan hin barbaada. Feenet guddaa galatoome. Kabajamtoota daawwattoota keenya turtiin cinematographer Feenet Taddassaa waliin taasifne kana fakkaata. Torban keessummaa kabiraa taphoota babbareedoo kanneen biroo waliin walitti deebina. Gama gummaa dareettingiitiin naafum gammachuu. Gama gummaa kaameraatiin fi sagaleen Nimoonaa Riittaa qopheessaaf dhiyeessaa Riittaa Taaddalaan ture.
hanga torbanitti horaanaa bulaa.